Ashamaa harka fuunee qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hundi keessanuu nageenyi kiyya bakka isin jirtan maratti isin qaqqabu jedha. Har'a barnoota haaraa takka isinii fideen jira. Namoonni baay'ee yeroo hedduu na gaafattuu akkamitti nama yuutuubii irratti biloogoone bilookii keessaa baafne ka jedhu jechuudha. Nama bilooggootan bilookii keessaa baasuuf haala salphaa ta'een isinitti agarsiisaa. Google Chrome irraa yeroo mara kan nuti fayyadamuu qabnu jechuudha. Google Chrome irra erga seentanii booda desktop site godhachuu hin dagatinaa. Yeroo mara isinitti himaa tuqaa sadii tuqxanii desktop site kanatti right gochuu hin dagatinaa. Akka inni sirriitti isinitti mul'atu, akka inni guddatee isinitti mul'atu naannesseen guddisee isinitti agarsiisa. Egaan erga desktop site taasifannee gadi naannessinee booda jechuudha. Profaayilii keenya kanarra tuqnee gara YouTube Studio deemnaa. Nama YouTube irratti biloogoone bilookii keessaa baasuuf haala salphaa ta'een YouTube Studio irra deemnaa. YouTube Studio yeroo tuqxan yoo isin dide YouTube Studio bilbila keessan irra jiru balleessitanii sanaan booda daawunlood godhattu erga qajeelfattanii kaatanii jechuudha. Haala kanaan YouTubein keenya nuuf bana jechuudha. YouTube Studio hunda keenyaayyuu milikinni adda addaa as bakka kanarra jiru sanarraa kan nuti fayyadamnu seetingii milikita seetingii as jiru kana fayyadamna. Irra tuqna milikinni seetingii kana erga irra tuqnee booda asitti waan adda addaa jedhee nuuf fida. General, channel, upload, permission, community nuun jedhee nuuf fida. Asitti gannu daraddara. Kan nuti nama biloogoone keessaa baafnu community kana keessa seenna. Community kanarra gadi tuqanna jechuudha. Community ka jiru kun bakka kana jira. Settingii erga seenne jechuudha. Sanaan booda automated filter nuun jedhee as jalqaba irratti jechuudha. Jalqaba irra namoonni jiran kun namoonni moderate tahan kun namoonni jalqaba keessa galanii jiran kun nama nuti qalamii dibne sanduuqa jalqabaati jechuudha kun. Sanduuqa jalqabaa kana dhiifnee bira tarree jechuudha. Sanduuqa lammaffaaf sadaffaa keessa laallaa kan nuti keessaa baasuu feenu jechuudha. Kanaafuu hidden user jedhee bakka kana sadaffaarra sanduuqa sadaffaarra jira. Yoo nama biloogoone qabaanne namni sun as keessa seena jechuudha. Al tokko yeroo live seennu osoo hin beekin nama biloogoona. Kanaafuu as keessa dhufne keessaa baafna jechuudha. Hidden user sanduuqa sadaffaa irra jiru jechuudha. Keessaa yaafna jechuudha. X akkuma asirratti argitan kana X dura isaa jira. X san tuqnee keessaa yaafna jechuudha. Erga keessaa baafnee booda erga nama hin feene keessaa baafnee booda saving kun bakka kana ni jira. Save godhannaa jechuudha haala salphaa ta'een. Haala kanaan nama bilookii goonee bilbila keenya keessaa qabnu nama YouTube irratti bilook goone dogoggoraan bilook goone salphaatti keessaa baasuu dandeenya jechuudha. Akkasin irraa barattanis abdii guddaan qaba. Barnoonni keenya har'aas kanumaan isinii qabadhee dhufe akkasin irraa barattanus akkasin sirreeffattanus abdii guddaan qaba. Haga barnoota ittaanu viidiyoo ittaanu walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha namoonni haaraa taatan subscribe, like, share akkasuma hiriyoota keessaniif comment illee yaada waan qabdan viidiyoo adda addaa waan isinii hojjetamu illee feetan waan isin dhibe tokko commentiidhaanis naa kaahuu dandeessuun isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa nagaan turaa.